garaan keessan akka tasaa isin dhukkubee beekaa yookiin isin bokokeera. Dhukkubbiin akkasii garaa ciniinnaadha. Sababoonni adda addaa namatti fiduu danda'u. Sababoonni ka'umsa garaa ciniinnaa beekamuun soorata dafanii nyaachuu fi baay'isanii nyaachuu, sooranni sirnaan bullaa'uu dhabuu, bishaan gahaa dhuguu dhabuu, aarii yookiin dhiphina, yeroo tokko immoo sababa laguutiin dubartoota irrattii fi infekshinii salphaadhaan namatti ka'uu danda'a. Sababoota ka'umsa garaa ciniinnaa waliin ilaalleerra. Amma immoo yoo maal goone nutti furuu akka danda'u waliin ilaalla. Bishaan ho'aa dhuguun maashaalee garaachaa si'eessuun waan nutti fursiisuuf bishaan ho'aa daqiiqaa 10 hanga 15 garaa keenya irra kaawwachuu handhuura keenya jala. Shayii jinjibilaa fi peepermintii dhuguu lamaanuu sirna bullaa'insa nyaataa waan tasgabbeessaniif soorata salphaa nyaachuu fi mi'eessituu yookiin immoo qimamii xiqqeessuu dhuma irratti dagatamuu kan hin qabne bishaan gahaa dhuguudha. Yoo ciniinsuun garaa guyyaa 2 ol isin irra ture yookiin isin itti cime ogeessa fayyaa mariisuun filatamaadha. Gorsa fayyaa sasalphaa baasii xiqqoodhaan mana keessanitti of yaaltaniif yeroo fayyaa hordofuu hin dagatinaa. Akkasumas chaanaalii keenya yeroo fayyaa teelegiraamiidhaan join gochuu barruu dubbisuun fayyaa keessan eeggachuu dandeessu. Waan waliin jirtaniif galatooma.